Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura torban dabreerra Ugaandaa fi Ruwaandaa daawwachuun dhimmoota adda addaa irratti hoogganoota biyyoota lameenii waliin dubbachuun isaanii himamee jira. Yuunaayitid Isteets namoota Afgaanistaan keessaa baasuudhaan carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa innaa xumuramaa jirutti murtiilee pireezidaantii Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Kan hojii kalaqaa adda addaa hojjetu dargaggoo yuunivarsiitii Finfinneetii baratu tokko dhiyeenya konkolaataa tajaajila adda addaaf oolu hojjetee xumuree yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti oomishni isaa akka jalqabu abdiidhaan dubbata. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Shama harka fuunee amma oduu sin dhageessifna. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma torban darbee biyya Yuugaandaa fi Ruwaandaa daawwatanii dhimmoota adda addaa irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Gabaasa Iskindir Fireew qopheesse jaallanneetu dhiyeessa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma torban darbeerra biyyoota Afrikaa gama bahaa fi giddugaleessaa keessatti daawwannaa gaggeessaniin dhimmoota adda addaa irratti mariin kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa yeroo turanitti dhimmootii hedduu ka biyyoota lameenii fi kutaa irratti pireezidaantii biyyattii Yoweri Museveni waliin ka dubbatan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed marsariitii hawaasaa kan ofii irratti barreessanii jiru. Pireezidaant Museveniinis tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mariin Dr. Abiy Ahmed waliin gaggeessan bu'a qabeessa akka ture ibsan. Dhimma biyyootii lameenii ka kutaa fi addunyaa irratti walta'iinsa qaban jabeessuun walii wajjin hojjechuuf waliigaluu isaaniis ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Ruwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii Pool Kaagaame waliin dhimmootii waliif kan kutaa irratti dubbachuun isaaniis ibsameera. Dr. Abiy biyyootii alaatti daawwannaa innaa gaggeessan yeroo torban lama hin guunne keessatti kun yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Walakkeessa torban darbeessi kan daawwannaaf Finfinnee seenan pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiiriin simatanii mari'atanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa Ugaandaa fi Ruwaandaa keessatti gaggeessan xumuranii Finfinneetti deebi'uu isaanii waajirri isaanii ibsee jira jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Waamicha hiriiraa mormitoonni mootummaa pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiiriin kan ka'e tajaajilli intarneetii biyyattii gargar citee turuu isaa gabaasni jaarmiyaa odeeffannoo Rooyiters ibseera. Akka gabaasichi jedhetti wixata har'aa humnoonni tikaa magaalota keessa eega bobba'anii booda jiraattonni waan manaan baaneef karaa irratti namoonni argaman hin turre. Gamtaan rogeeyyotaa pireezidaantiin biyyattii akka taayitaa gadhiisan gaafachuudhaaf akka namoonni wixata har'aa bahanii mormii taasisan sanbata kaleessaa waamicha taasisanus namni bahe akka hin jirre Rooyiter ibseera. Rogeeyyota hiriira mormii kana waaman keessaa tokko akka Rooyiteritti himetti nageenya isaatiif jechuudhaaf dhokatee akka jiru dubbateera. Dubbii himaan poolisii biyyattii nageenya sabaatiif jechuudhaaf humna hidhatee bobbaasuu isaanii himaniiru. Itti aanaa ajajaa humna addaa biyyattii kan ta'an Leetenaa Jeeneraal Jeems Puuyiyaak humni nageenyaa karaa irratti bobba'e eenyuun iyyuu miidhuudhaaf akka hin taane ibsuun isaanii Rooyiter gabaaseera. Biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti hidhattoonni maqaa islaamummaatiin socho'an gara baha biyyattii keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 19 akka darbe Rooyiter gabaaseera. Ganda Kaasaanzii Kisoovoo naannoo paarkii biyyoolessaa Viruugaa jedhamutti warreen haleellaa raawwatan qabeenya isaanii saamuun isaaniitii fi manoottan isaanii akka guban gabaasameera. Haleellaa raawwatame kanaan firoottan ishee 4 kan jalaa du'an namni Kaahindoo Lumbuulaa jedhamtu Waaqayyo nu haa gargaaru malee ijoollee 2 qabee bakkan deemu hin beeku jechuu ishee kan gabaase Rooyiters haleellicha kan raawwatan garee Allied Democratic Forces ADF akka ta'e aanga'oonni aanaa Buleenki jedhamu himuu isaanii ibseera. Waggoota darban keessatti namoottan 10,000 lakkaawamanu ajjeesuu isaatiin kan himatamu gareen Allied Democratic Forces jedhamu haleellaa kana raawwachuu isaatii fi amma ammaatti wanti jedhee hin jiru. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Erga haleellaan rookeetii buufata xiyyaaraa Kaabuul irratti aggaamame qolatame booda sochiin namoottan biyyattii keessaa baasuu rakkoo malee wixata har'aase akka itti fufaa jiru itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Pisaakii himaniiru. Aggaammiin haleellaan rookeetii buufata xiyyaaraa irratti yaalame misaa'ila rookeetuu qolu rukutamee qilleensa irratti fashalaa'uu isaa kan ibsan Jeen Pisaakii loltoota biyya isaanii warreen Afgaanistaan jiran baraaruudhaaf wanta barbaachisaa ta'e hunduu raawwatamuu qaba jechuudhaan ajajni isaan qoldaantota waraanaatiif kennan akka hojiirra oolaa jiru pireezidaanti Joo Baayidanii fi ibsi kennamuu isaa dubbataniiru.
Kamisa dheengaddaa balaa boombii raawwatameen lammiileen Afgaanistaan 169 fi loltoonni Yuunaayitid Isteet 13 du'anis karoora amma qibxata boriitti namoottan Kaabulii baasanii fixuun akka hariifachaa jiru Waayit Haawus ibseera. Karaa biraatiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi sanbata kaleessaa haaloo bahuudhaaf jecha haleellaa xiyyaaraan raawwateen namoonni nagaan du'aniiru odeeffannoo jedhu addaan baafachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Wanti haleellaan xiyyaaraa sun uume qoratamaa akka jiru kan ibsani dubbi himaan ajajaa wiirtuu waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Kaapiteen Biil Oorbaan haleellaa kanaan lubbuun namoottan nagaa darbeera yoo ta'e hedduu gaddinaa jedhaniiru. Akka gabaasni Niiwuork Taayims jedhetti haleellaa xiyyaara nama malee balali'u yookaan dirooniidhaan raawwatame kanaan daa'imman dabalatee namoottan 9 ittuu hin du'in hin hafne. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma sagantaa keenyaafanii wajjiniin nu wajjin tura. Yuunaayitid Isteets namoota Afgaanistaan keessaa baasuuf carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa innaa xumuramuuf jirutti murtiilee pireezidaant Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Qeeqawwan dhiyaataniif haleellaa Kaabul keessatti lubbuu loltoota Yuunaayitid Isteetsiif lammiiwwan Afgaanistaan nagaa galaafate ilaalchisee gabaasaa Misheel Kuwiin qindeessite jaallanneetu dhiyeessa. Hojiin namoota Afgaanistaan keessaa baasuu kun sa'aatilee xumuraarra ga'ee jira. Guyyaa dhumaa qabame jechuun bor hagayya 31 booda jedha bulchiinsi pireezidaant Baayiden. Hojiin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif michoota akka ta'an lammiiwwan Afgaanistaan gamasii baasuutti fufa. Aangawaa gameessi Taalibaan akka jedhanitti gara fuula duraatti uummanni Afgaanistaan keessaa gara biyya alaatti akka imalaniif eeyyamamuufii jira. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan torban kana televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti hawaasni addunyaa arguuf jiraa jedhan. 114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel. Biyyoonni 114 akka ifa godhanitti hagayya 31 booda Taalibaan walabummaa imalaa akka eeyyamuuf jiru eegaa jiran jedhan. Miseensota waraana Yuunaayitid Isteets 13 kanneen torban darbe balaa dhoo'insaa kan of wareegdonni dirree xayyaaraa Kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe reeffi isaanii dilbata kaleessaa Ameerikaa yeroo seenetti pireezidaant Baayiden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran. Balaa kanaan lammiiwwan Afgaanistaan 100 caalaatu ajjeefame. Ameerikaan Afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi Baayiden torbanneen darban keessa namoota 100,000 xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti pireezidaant Baayiden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu Senatar Linsii Girahaam paartii Riippaabilikaanotaarraa akka jedhanitti. President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years. American presidents. Gara fuula duraatti kanneen pireezidaantota Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiraniif dhimma Afgaanistaan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pireezidaant Baayiden dubbatan. Garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan 20 keessatti namoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiran fixiinsa dhaqqabuu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu Senatar Girahaam. Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sulevan akka jedhanitti odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan Afgaanistaan keessaa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisuutti hin ceene garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru. What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities. Biyyoota kabiroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya. Kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een ituun seeniin shira alaa gaggeeffamu too'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan akka jedhanitti gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamasiin seennuu jedhaniiru. We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead in terms of how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the country. Torbanneeniif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra.
Kunis Taalibaan akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'aa jedhan. Bilinkan akka ibsanitti biyya Ameerikaan waggootii 20 qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraasa jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.